ganama kaaseetiin bu'aa ture sagalee obboleettii yana dhageessi sagalee ishee dhaga'uu barbaadannaan umarratti maal naan jetti kalaas hiyya taphaa namootaati naan jettee akkamitti duute maal taateetu duute jennaan maatis aliin nan gaafatiin naan jetti beekta. Guyyaa shammanatti cufuu eenyuun isinitti hime? Azirti obboleettiin kan ishee faana haasoftee guyyaa shaniin dura waan isin haasoftan hunda isaa silkii harkaa fudhatte waan isin haasoftan hunda isaayyuu googilii keessa galcheen ilaalaa jira. Googilii keessatti searchi godhee dhaggeeffataa jira. Kanaafiyyuu obboleettiin dhukkubsattee waggaa lama hin fidne waan ta'eef dhukkubsattee asitti du'uu qabdi malee birrii kiyyaan hin fidee biyya galtee du'uun qabdu. Kanaafiyyuu obboleettii keessan hin argattani jettee isitti haasofsiisteetti. Ishiin kun immoo na oksitee jechuudha. Guyyaa shan guutuu hafuura isheetuun dhagaheen. Guyyaa shan mana keessatti dhufte yaa Rabbi mucaan tokko guyyaa shan ergan hidhamee ergan mana keessa affaname jettee siidhaa laata yaa Rabbi. Ani koo mana kana callumettanii waliin galinaa. Mana kana callumettanii waliin galinaa. Dhimma malee waliin galinaa. Emerjensii taanaa yoon geema taphataa jiraadhe iyyuu jedhe lakkoofsa koo yoon kenne. Abbaan manaa kootii miila ol deebisee dana gara fee dana tumee na dhungatee minaamin jettanii atti na waltanii haasaan gootanii. Lakkoofsa koo na kennoon nama lubbuu akkanaatiifidha. Nama kana qaqqabna Oromoo dhiisaa yoon jedhe inni geessan. Inni keessa irraa cabees dhufee nantiyya. Inni mataan irraa cites dhufee nantiyya. Akkamittan uummata kootiif sagalee ta'e lubbuu qaqqabaan. Yeroo nama mucaan kun na dubbiftetti ta'a. Yeroo nama mucaan kun na dubbiftetti ta'a. Sidii galee. Ummata keenya lakkoofsa arganne jettanii rakkoo bucuu guddaa dhuftee nutti ni jina. Rakkoo lubbuu malee lakkoofsa asirratti malee hin gargaara hundayyuu. Garuu lakkoo lubbuu kanaa tiif qofa na dubbisaa keessaan please. Amma ijoollee tokko hin dawwaluu. Biloog gochuu naqabee kee yeroo nan cufee maal barbaade waatsaappiidhaan sagalee naa kaa'e jedhe. Ubee bakka dhiifama naa godhi ribaan si kaase abbaan manaa koo xiqqisni nagara feena tume. Dubbadhaa mee maqannaa taachuu qo'eessi nama natti dhufee dhanga keessa. Kalaasaa jechuun wanta akka danda'e dubbatachuu hin danda'u. Nama waan ta'eef natti dhaga'ama. Namni obboleettii qabdu, namni haadha qabdu dhugaadha. Ijoolleen biyya arabaa jirru hundi keenya tarii jijjiiramnee galuudha. Tarii immoo akkanuma duunee reeffi keenya biyya galuudha waan ta'eef ijoolleen hadira garaa laaftan qofti jechuudha. Mucattii kana yaansi kaan yoo hafe reeffi ishee dhugumaan duutee amma niitiin kun afaan meeqanatti haasofte. Lakkii boo reeffi wayii galuu hin jiru amma. Dhugumaasiiti malee. Akkamitti mucaan kun duute mana madaamii keessatti duute naannoo kamiin jirti mucaan Saudi Arabiyaa naannoo kam jirti ijoollee koppiliin ishee godhaa jiddaa jirti bakka jiddaa dirqama akkasiin koppiliin ishee fooloo na godhi jalqaba buletti dirqama akkasiin koppiliin ishee gootanuuf amaariffa dubbachuun qaba indoom dhiisaayyuu afaan Oromootiin sagaleen ta'u kana booddee ጓሪ አሊ ነው ለከው የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሳውዲ አረቢያ የምትገኝ አንድ እህታችን Kafana nama dubbadhu nuun galle minaamin dhaqii kadhuma nabi batee si dhaggeeffataa bultamitii akkasatti dhaggeeffadhu. Nallaallatu siraan si godhadhu waraabadhuuti. የተከበራችሁና የተወደዳችሁ wallahi tu nama arfaan hojii koo kana hojjedhe hadha makiinaa badhaafameera har'a jagnii ana caalu hin jiru. Obboo afaan Oromootiin yoo maalu hojjenne uummata kanatti hin bushaam. Asii koppiliin gochuurra nama jala deemuu jalatti laafa. obboleettii keetii kan ajjeefamte jedhamaartu. Wanni kun dhugaadha. በጣም የሚያሳዝን ዜና ነው። ሳውዲ አረቢያ ላይ ማዳም 5 ቀን የሆነች እህታችንን ቤት ውስጥ ቆልፋ ካስቀመጠች በኋላ በመግደል ሬሳዋን አልሰጥም ብላ በአሁኑ ሰዓት በጣም ችግር ውስጥ ነን። በጣም ያሳዝናል።